akka kiyya duritti kolfichi samma deebi'e bara amma deebi'e akka jirta fayyaa keessanii hooyyaa nageenis baraadha babaaroo fayyaa yolleen urgooftu saanamaan nagaa bokkaan roobee lafa ga'ee akkam jirtan jara keenya si yaammoo isin qofaa miti ani anarraa gammadeen dhufe beeki hojiirraa dadhabee galeeni nan gammademmoo amma gidduu kana akka maleen gammaduutti jira bara maali jedhe isa ilkaan hin qabneef waaqayyo talanfata jedhanii mitire Egypti argite Egypti gurbaa keessan bilginnaa kee kachifte Egypti sho durani himaa dhaqeen dadhabeen himaa dhaqee eeggadallee irratti haasaa godhaan ture gaafanni argitee nama wallaggatti dhumaa jiru dhiise bisaan giddibii abbayyaa dhaqee laale dhageesse gaafasillee dubbataan ture nuti bisaan argitee dhiiga ittisii jennaan dhiiga nuu ittisi dhiigni garmalee dhangala'aa jira jennaan bisaan ittisa bisaanii dhageesse akkanaan dura waggaa meeqa barreessellee walaloo barreessee kunoo googiliirraa ilaala abbaayi moo abbayya ka jedhu dhageesse wanni kiiloomeetira 40 irratti dhagee 20 tafe bar ba'uudhaaf kute dhageesse amma gurraadhaafi malee gurraa piippii afuufu turturnaa afuufuudhaan malee mee maalsii godha amma achi dhaqee ol deebi'ee maalsii godha maali shunkurtii ittiin dhaabuudhaafi eenyu isayyuu yoo gargaare gara amaaraa sana gargaaraan tokkollee argitee gurraa afuufuu tultullaa afuufuu natu waa kaa'ee dhagaa buuraan kaa'ee abbayya jaaree argitee kana abashaa onnee abashaatti bohoksuudhaaf malee ilaal utuu ummataaf ta'e kunoo asii dhageesse addunyaa miti keeniyaanii fi suudaanuu utuun dhagayin dhageesse dhidheessa kunoo asitti boqqolloo fi qamadiidhaaf yookaan shunkurtaadhaaf qullubbiidhaan oomishta turte abbayyaani dhageesse gubbaa kanatti gogsuu dandeessa abbayyaan gubbaa kunoo as oromiyaa keessatti abbayyaan gogsuun ni danda'amaan gabaabaan bisaan ooruu keessa jallatummoo eenyunuu naman gaafatu eenyunuu bisaan of keessatti kasi keessaan bahin eenyunuu sin gaafatu isa sana dhageesse gurraadhaaf argitee ittiin bookkisuudhaaf dhaqanii kunoo achirratti dhaabanii ijoolleen oromootis dhageesse birri oromoonis lattee keessa galte oromoon bar yeroo hundaa argitee dhiichisuutti qophiidhaa bar nama fakkaatti of hin taatu oromooni bar irra guddaan horii baasan baga rabbiin biyyee nyaachise gaa taqaaxalee eenyu sii deebisaree mootummaa argitee silaa biyya namaa ta'u ta'e utuu mana baankii addunyaarraa liqeeffatamee godhame ta'e ashuraansiitu sii kafala amma dhadhaa ibidda bu'ee achi buute yoo argitee birrii gaafachuu barbaadde dhaqii mallasiin gaafadhuu siin jedhaa biyyi amma mallasiin gaafachuudhaaf immoo of hin ajjeeftu eessaa fuutare eessaa fuuta
Sho. Akana garaan kiyya laal bassaa dhugan jedhe. Bassaa. Tokko kabiraati. Yeroo baadimmee sanasi. Yeroo baadimmee. Ani os dhiyeessaan ture wannaattan kennadha. Ijoolleetti kennadheeni. Walaloo sirbaa kana faran babarreessa malee. Amma walaloo barreesseeni. Namatti kennadhee oosaa irratti akkanaa dubbisan naa facaasan. Oosaa jira. Oosaa miti. Oonaa jedhanii kan hundaasaan baree internetiidha. Maaltu jira ree wanni biraa jiru qabnu miidiyaa. So isasi ofii lolaayi ofii keessaniif kaa lolaa jennaan didde Oromoo. Dharte baadimmeetti jim gaafasin jettu annin gammade gaafasillee baay'een gammade baga dhumte jedhe baga rabbi daaraas godhe shok. Namni maqaa dha'u jira amma ijoollee Oromoo achitti dhumatte tokkollee kani argitee gaafa wannaa kani Xaaliyaanis kunoo ijoollee Hacaaluu tureen gaddaa haasa'utti ka'e tokkollee namni si beeku hin jiru. Hacaaluu dheen gadda bara farda keenya iyyuu beekan jedheetti dhaaddate. Bakka sanaan ala eenyu seenaa kee barreesse. Oromoon carraayyuun arganne kan ofiiyyuu barreeffachuudhaaf. Eenyu barreesse? Eessa jirtare? So kani baadimmeerraa hafanii ijoolleen jerenaalotaa kunoo argite irraayyuu hafanii darbanii Kamaalfaan kunoo biyya biraa dhaqanii Togo mootu maalisiin wannaa deemee lolchiisaa ba'e. Ofirraayyuu hafee deemee nama lolchiisaa ba'e. Galanni isaa maal ta'e? Qawwee tokkittiidhaan ari'ame. Manni baankiitii fi manni isaa kan durii irraa fuudhame. Haayiluu gonfaa akkas. Dhageesse? Baacaa dabalee tokkicha waan godhanii. Inni ammayyuu ijoolleedha ilaala arguu dandeessu ijoollee. Kamaal waan badaniif shakki akka jiru xorataa baasani keessaa baas xorataa baas. Xorataa bee abbaan saay eenyinni Saamoraani haga dheengadda uleedhaan deemutti amanamaa ta'eeti faarfamaa ture. Baacaa dabalee kunoo hudduu keessa dhiitan yennaan birrii qofa teessee nyaatti hin galte. So akkas kan kee salphina malee takkaa kabajaan argattu. Takka maaliif situ daboo malee daboo ba'uu malee takka guuza waan mattee argite lafti kiyyaa duudaa hafee hin qotamne jettee qochisiifachuu hin dandeessure mooraaliin qabdu. Yeroo hundaa kana maadhattee qotta garummoo galatan qabdu. Galatan qabdu. Maqaan qabdu seenaan qabdu. Warri argite warri nirmaatin warri lolin dudduubba ta'anii seenaa kan keetiin argite fooricu. Yaa. So ammas carraasi eeggate jira. Kan amma argite carraan Oromoo banameera ammoo. Ilaal bilziginnaa argite yoo mataadhaan akkas gadi hin deebifne dhageesse Ameerikaan itti ka'eera Ijipti itti kaatee yoo Oromoon akkamma jiru kanatti argite mataan haadha si gadi hin deebifne ta'e puutaa hin alaal. Amma jarrimmoo ni hiika amma warra hidhames ni hiika. Dhageesse minim yellemma waan tokkoon qabuga waan tokko nama miliyoona 10 qabnaa jedha. Opidiyoonuma qofa jaraa erga ture. Jara tormedatta ergatu. So isin waan nyaanne lafasin wannaan taane nooqatin homaa wanni si galchuun jiru. Homaa
Agese hiriira baatu mootummaan argitee yerooti hiriira baatu nama nidhinaa jettu nama najjeesinaa jettu deebisii kennuu dide har'a argitee Ijiptitti si lolchiisuudhaaf qophaa'a. Agese dhaqiitii Amaara ergadhu jedhaani kun Amaara asa wannana deemu edha Taayyee danda'a kan sitti hirkatee nu arrabsu. Agese Taayyeen deemuufi agese ijoollee waraanni Itoophiyaa argitee kan amma jirtu sun walumaa gala diigamuudhuma qabdiin waraana ummataan taane poolisiinis hundi haadhasiitu haqamuu irraa diigamu maaliif tokkoffaa nama barate miti ijoollee harree argitee harree utuu dhaamtu magaalaa fiddee utuu dhaamtu manatti galchitutu wata milishaa ta'e poolisa ta'e wataadara ta'e maaliif yeroo hundaa uleedhaan nama qaxaqqaxuu malee beekan sirna waan jedhuun beektu agese dhiifama jedhu poolis jalqaba sitti dhufan biyya faranjiitti sargineera biyya ollaatti sargineera sorry nuti poolisa waraqaa isaanii argisiifatu utuma wayaan irra jiruuti bar sana booda si gaafatu wannummaan argitee duddaan ciisi jedhanii gangaladhu jedhanii harka dubbatti nama hidhan maaltu jira harka kee kenni jennaan harkatti kennaa baqqaadhumati isayyuu immoo halkaniidhaan hattuudha moo maaltu halkanii si geessa atoo argitee poolisa guyyaa saafaa argitee ofiisaa ta'u mana jireenyaa ta'u keessaa ta'u guyyaa poolisaati ati poolisa mangistine silazii waraqaa saayitee namni nu akka argutti waraqaa saayitee taasiraalle bakka waraqaa argisiiftee harka hiita wanni biraan jiru waan tokko jiru yakkamaa miti shakkamaadha malee eenyunu kabajaa nama tokko tiksuudhuma qaba jechuu haga argitee murtiin itti murtaa'ee adaba isaa fudhatee bahutti kophaa ragaa kophaa agese haga manni murtii itti murteessutti eenyunu argitee yakkamaadhaan arrabsuun qubatti qabuun hin danda'amu seeruma addunyaa so ijoollee kana hin baranne argitee gadi garagalchaniiti argitee nama hiiti agese so waan akkasiitu jira jechu kanaafi walumaa gala biyyattiin sun waraanni biyya sanaa diigamuu qaba an baay'een gammadaa ture gaafa hiriira argitee waraanni irra gore bakka ani amaneeraayu waraanuma poolisaa kana isuma kanatu gorsa kennameefi argitee waraana Oromiyaa ta'a jedhee tana hawwaa ture hin ta'u tasuman ta'u maaliif onnee xuraa'e kana qulqulleessuun tasuman danda'amuun tasu bakka ispaartii ta'e bar onnee namni biraa dhiqee waan argitee akkaataatti nama dhaanan irratti guddate sana qulqulleesseen dimokiraatawaa godha jechuun tasuman danda'amu objuudha tukkan kanaafi yoo carraa argattan immoo qawwee hidhadha yaa furmaati jiru kana yoo mootummaan isinitti dhe hidhadha sababa Ijiptiin hidhadha qawwee garuu harka Ijiptiin immoo hin du'ina jaruma kanatti garagalaa mataa xaaxessaa malee agese tukkan gabaabaatti milkiin Oromoo barana amma argitee mootummaan waan hundaani guuta dhugaa rabbiin isinin jedhe gara tokko gara deemuun qabu gara tokko ajaa'ee jira laal hanqaaquu diddoo ta'ee ajaa'ee jira agese hidhaanis homaa naman godhu agese amma ni baasu carraa kanatti fayyadamuudhaafi
نباسو أرجته نباسو وانون داني سسر أرجته واني أفا إيجا مرتاي توريرا صبا فيلمات أبجتشتي مالا كمتي أتي وانون دسي أتوكو ديبيفتا جلا كاناني سيني قد جلا ديبسا كاناني سيني قد جلا ديبسا أجلسه سبب إيجيبتيني غافي الرجوداني أرجعت ديبسا غرو إيجيبتيني مولو لنا أكاناني سيني دام ديبسا ني أرجعت متني أرجعت أكا جايبات وانين غافتني الليو جراتي غافتني أرجعت أجلسه إننا قال لنا أمار هم بيننا بتبان هم بيننا أجلسه أما مدمني جراني بكسينا ننجرو كامسي هذا منا جل سينو ملوني بكنا ما دوس نجرو كا سنموي قياتا ريال كمالي أجلسه سو مدبك تاتي جراني أرجتي أكره دري أطالن نيافين أجلسه كناف ولما قالت إيري أرجتي نادن نوسي قدي بافت وري كنان درا شافرا مسي أتوس بوندي بتتاسي بوندي بتمو بوندي دمو سي ماينيس بوندي بتسا بياسن نبدأ خلاص نبدأ تداي إبدا بويغا ولتون دي بتاني هوريتشي بدير أشوراسي كمو أجلسه أفاني هنگم ديبتي دوغا ربيتي أكا جايبا تنگم ديبا أكا جايبا نگم دي دوغا ربي بغا ربي كسارس opinion اللي نام نبر أجلسه لفا غرغرتي لفا ورمو غرغرتي وتهدر اللي أرجته وانجي أتيهاga وانجي أتي ولتكابات توندا فوتت إتناتي خلاص هركدوا ترى نجمع شيء درانو وندي single change route إيسا نمان gurra tultulla fufufi akani argite borderi ratti giddi bi goram male wantok oromia davis oromo davis ethiopia davis buah kambu sudan daw biyatti kessa kuno gara oliti gara jimmat ilu babor kessa bisa kuna siya ilu baboria as gara shawa kessa kuno achi gara wallagga kessa mal faltuna badi bisana ti shunkurti dan bakka undatti jajalli fattu enyu sigafat hararge mera kalala bisan argamte hunda jajalli sani olla hunda kesara muzafi wanna bona hunda nyatu enyu na magafat jibuti kasasemo mera kalala malkaballo da kalala bakka hunda argite nanne sani bisan olla hunda kesademe jimao misha kudrao misa agese Djibouti da Afrika enyu namaga enyu gafat enyu bek agese akasi soka nafi bagadu kerra kasani amma bodar gite nanno sanatti makina nanno danda argite agese ma wannani ebisa jede abiyis amma boda achinna wannani lala jede abbayani lala jede Egypti bluetooth zidan tergiti lal bluetooth zidan bluetooth baka mana teseti be ya rabbi ya Allah so garanki ya kasiti nagammade opinionis yargite bildiginanis amma indirirti abdi kutatte jirti waan hunda warra hidhames
daba cubbuu argitee hojjataa turan hunda ni kaasu. Hunda ni kaasu. Kulloon sibiratti arrabaa si gurba. Kulloon gosa bar. Eenyu sii kan kulloo jedhu. Kulloon arrabaa miti bar gosa. Kulloo Walaayittaan maal Kambaataan Tambaaroon hundinuu gosa. Akkuma Oromoo jennu. Akkas kanaafi kulloon arraba miti. Oromoo jechuun arraba. Oromoo jechuun arraba miti. Uraage jechuun arraba miti. Tigre Amaar jechuun arraba miti. Gosa maqaa gosaati. So akkasiti yaa jijjiiradha arraba biraa jijjiiradha. So akkasiti kanaaf baay'ee gammadee dhugaa rabbitti hinciisu jedhe gaa dadhabeen galee hojiidha. Hinciisu jedhe. Amma gammachuu kiyyaa uummataan hingaa deebitanii ijoolleen Opiidiyoo ijoolleen Bilginnaa Abiyyiin harkarraa fudhadha. Dhageessee ijoollee wataadara keessa jirtan maaliif lubbuu keessan baraara jechuun ammaaf gara dhaxxan hin qabdanii haga ajajii waraanaa labsamee dirree waraanaa sin geessanitti argite of eeggataa jiraadha. Dhageessee carraan argamee jennaan immoo isinuu marroo ta'a. Marroo balaaleffachuu marrootti dabalamuutu hin ta'in isinuu marroo ta'a. Mata mataatti marroo jechuun isa fincile isa dide. Yaa baale wanni biraa maal haati isaa isas ji'a sagalatti deesse. Atis marroo taateetu waraana kan kee kophaatti kutattee marroof xalayaa barreessitee wal quba qabaanna jechuu dandeessaan. So wanni biraan jiru akkas hahaan hin jiru. Hahaa maaliin jira miti. Hahaan hin jiru. Xaaxxi wanni argite amma carraan argame qawween gara lamaanuu ni hidhatamaa. Gara Itoophiyaatiinis ni hidhatta. Gara Ijiptiis ni hidhatta. Gara Suudaaniis ni hidhatta. Maaliif bisaan sun gogee jennaan Suudaanis hin baddi Gibsis hin baddi. So beelaan fixuudhaaf uummata bar. Yaa sana booda qottomanii bisaan gaditti dhiisu. Bisaan gad lakkisuufi. Suudaan immoo wannaan sun ni dho'a. Ammallee shakkii qabaayyu. Wannaan sun ni dho'a. Dhageesse yoo achi dhoosan Suudaaniin akka gamtokko akka jiru fudhatee deema. Yaa Suudaaniin fixuudhaaf durumaanuu karoorri. Maaliif jennaani jara kee nuti argitee bisaan sanarraa galata qabnaa bar. Bisaan sanarraa irra waa argataa jirra nuti. Ilaal Suudaantu dhugaa Misiriin dhugaa nuti Amaararraa Amaar arganne Misiriirraa waa arganna bar sawaaba argannaa bar. Madda keenyatu dhaqee dheebuu nama baasaa jira. Hayawaana meeqa dheebuu baasa? Bisaan keenya. Kanaafi nuti galata guddaa. Dhageesse nuti jararraa galata qabna. Bisaan sana kanaaf gadhiifneef Oromoon kan Oromooti. Ilubaaboor keessaa madda. Jimma Ilubaaboor wanni namaan ga'een jiru. Eenyu hidhaa isiniin jedhe tuura Oromoon gaafatin dura. Eenyu manni hidhaa isiniin jedheeyyu. So kanaafi taankiin sunis hadhoo'u qabaa. Suudaaniin argitee gam tokkotti guuranii dhoosu. Taankiin hadhoo'u. Yaa wallaahi billaahi naa ta'e dubbii kun. Dubbii ajaa'ibaati. Karaa arganne amma. Golgaas arganne dhageesse gara lamaanuu nutti gadnuu banamteetti yoo ulaani jennataa. Gamanaanis garanaanis. Ijoolleen Oromoo of qopheessuu qofa. Dhageesse bilisummaan amma booda argitee filmaataan dhufa jennee nuti eeggataa turre badee jira. Bakka kantuudha sun hafee jira. Dhukkeerraa kaasanii wataaddaratti mootummaa kana haadha sii facaasu.
haati siya bittinnoofte akka waraana dargiitti Keeniyaa galtu rifuuji maa'oon haallebbate ummata namaan ajajan ummata argite hawaasa ofii waraanaan ajajaan argite dhukke irraa kaasu yaa kan an ummata ofiitti waraana garaga waraana Egyptin argine bo hindi de mootummaa didee ummata wajjin dhaabbate waraana akkasii feena nuti kashalabbee argite abbummaan barbaade ajajee jennaan dhattee harkaan dugdaan garaadhaan nama ciibsite nama salphifte nama hidhuun maali kun poolisa akkasii maali poolise maali kashalabbeen akkanaa maali wanni sirnaan qabne ani utuu Oromiyaan bilisoomte iyyuu argite waraanni kun biyya faranjii dhufee leenjii fudhachuu qaban asii galee nama barate sayyuu na akkamitti nama tajaajilani akkamitti poolisii namatti dhufee dubbata naamusa kana barachuudhuma qabdin dura soo kanaan ala akkamitti poolisa taati poolisa asii bar yoo ati arrabsite sittin dubbatan yoo ta'e maaliif inni humna qabaga mootummaan si dha'uu danda'a si jeesuu danda'a garuu ati kan ajjeesuu dandeessu isa sanatu fokkora isa qabamee isa loluu isa badi namumatu lola malee poolisi tasuma yoo akkasillee ta'uu baate naamusa waraanummaatiif poolisaa biyya biraarraa barachuudhuma qabaniin doomaadhuma asumaa fuudhanii argite ijoollee argite womaan beenne argite ajuujaaf maajuuja fuutee poolisa gooteeti achi namatti allaaggatti waan qawwee baattuuf birqinoodde qawwee baataas turre barnuti qawween maali minne maali inni qawween barnu farii dullaano qawween maali si kumaandoos taane barre leenjifamne argite hunda haadha sitti beenna bar maal nu seetan isin hundatti beenna bar amma wanni akkasii argite yeroo isin ijoolleen ol utaaltee argite jabanaa caccabsitu hunda nan beekan taa'een itti kolfan waraana leenjisa jetteeti wanna xaaxi jetti dhageesse so waraanni akkasii maali waraanni paartii tokko maqaa xureessee yookaan arrabsee himatu maaltu sadibe kan Keeniyaan dhaggeeffatu reediyoodhaan abbaan barbaade cabcab wal godhan seeratti qabee dhiyeessuu qofa gareessa kanaa miti gareessa sanaa miti inni garee seeraa qofa alaas leexaa nama seeraaf dhaabbate qofa inni poolisi yoo mootummaan na himates yoo namni gillii na himates waluma qixaanaaf kabajaa qabu mootummaadhaafis kabajaa qabu isa himatameefis kabajaa qabu lachuu karaatiga yoo namni mootummaa himatames waraqaa geessanitti kennanii ajajaa mana murtiitiin inninis to'annoo jala oola yaa tukkan silaa wani namoota hidhamuudhaa fi namoota dhumuu sana argitee sila nama hedduu fitti turte bilginnaan nama hedduu ajjeefteetumaa baa'oodha jetti sababa argatte amma warra hidhame sana isin Abdii Raggaasaafaa maalfaa warra hidhame sana jaraa boosu dhaabotii Oromoo walumaa galayyuu aktivistoonni hidhamanii jiranii bara hidhamanii hidhaa jiru bar minim manna garatti chilim waa barreessuu dandeessu waa facaasuu dandeessu seera hidhanii dhageesse mana keessa kunoo gadi baatee ol galta hiriira ba'an jirtu deebitee walga'iyyuu gaggeeffachuudhaaf waltajjiin kuni kan bilginnaati akka jedhan dhageesse mee rabbi sodaadhaati wanni akkasii jira waltajjiin yookaan manni galmi
galma nugusaa jira moo kan hiyyeessaa jira moo kan gabaree maabarii jira mee eessa biyya kamiin jira gaafa eenyunu galma taanaan abbaan barbaade waan barbaade godhachuun mirga qaba ture hay akkamitti haasaan akkasii jira gaa kun kan maarreeti kun galma jaratu keessa taa'ee ati taa'uu hin dandeessu bar sabab isuma durii argitee kan nugusaa Haile Sillaasee algaa isaaniirra namni ta'a biraa teenyaan algaan baachuu hin danda'u jedhamuun addaa bar tokkuma isuma tokko bar so bilginnaatu keessatti koratee isin korataa hin dandeessan argitee kun amma xapha malee siyaasaa miti silaa akkasiin nama unkuraa turan amma kun hundinuu bisaan dhugeera jala abiyyiinis amma jalaa badeera amma as deebi'anii Oromoo araarfachuun jaraa waan hafa qabu miti kanuman jedhaa yeroo gaarii isiniif ta'u walitti deebina nagaatti